ilmaan Oromoo to'atamanii mana hidhaa jiranii baasanii ajjeesuun dirreetti gatuun ammallee akkuma itti fufetti jira jedha jiraattonni. Godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamteetti ilmaan Oromoo Oromummaa isaaniitiin murna bilxiginnaatiin yakkamuun erga to'annoo seeraa jala oolanii booda namoonni 3 mana hidhaatii baafamanii akka ajjeefamanidha. Hidhamtoonni kunneen waajjira tika magaalaa Naqamtee keessaa baafamanii ajjeefamuun reeffi isaanii dirree irratti gatamee argame jedhu maddeen odeeffannoo kana nuuf qoodan. Ajjechaa suuqanneessaan kun kan raawwate waxabajjii 13 bara 2014 yoo ta'u halkan mana hidhaa irraa baasuun ajjeesan jedhu. Erga mana hidhaatii baafamanii booda ganda Gullisoo iddoo addaa Kireesharii jedhamutti geessuun rasaasaan ajjeefaman. Turtii 7 keessatti namoonni mana hidhaatii baafamanii ajjeefamuun iddoo Kireesharii jedhamu kanatti gataman lakkoofsaan 11 ol akka ta'an maddeen dabaluun addeessaniiru. Reeffi namoota ajjeefamanii hurrufa keessaa uummataan yoo kaafamu namoota ajjeefaman gidduudhaa tokko Maamush Iliyaas nama jedhamu ta'uu mirkanaa'eera jedhu jiraattonni. Hidhamtoota ajjeefaman keessaa tokko magaalaa Siree irraa fuudhanii fiduun ajjeesan ibsaniiru. Haa ta'u malee maqaan isaa adda hin baane. Namoota gara jabummaan ajjeefamanii bineensaan nyaatamuu irraa hafuun reeffi isaanii dirree irraa kaafaman keessaa Maamush Iliyaas abbaa ilma tokkooti. Maamush kan hidhame gaafa waxabajjii 2 bara 2014tti ta'uu eeraniiru. Buufata konkolaataa fuulduratti baajaajii keessatti namuma nagaan karaa isaa deemaa jiru qabatanii reebaa hidhatti galchan jedhu maddeen gaafa qabamu isaan ijaan argan. Gaafuma mana hidhaa isaa geessan sana manni isaas sakatta'ame harka isaa irratti osoo homtuu hin argamin dararaa hamaa eega raawwateen booda haadha mana isaa hidhanii isaa immoo akkuma reeffi isaa mul'atu kana baasanii ajjeesanii gatan jedha maddeen. Hidhamtoota to'annoo seeraa jala jiran murtoo seeraa tokko malee mana hidhaatii baasanii ajjeesuun sadarkaa idil addunyaatti yakka guddaadha kan jedhan hayyoonni seeraa gochaa akkasii kun dhaabbilee mirga namoomaa falmaniif saaxilamuu akka qabu cimsanii hubachiisaniiru. Duulli qindaa'aan Oromiyaa lixaatti labsamee jiru namoonni nagaa ajjeefamaa fi qabeenyi uummataas mancaafamaa jiraachuu jiraattonni himan. Humnoonni mootummaan bobbaase duula qindaa'aa gaggeessaa jiran kanneen bulchitoota gandaa fi namoota babbeekamoos ajjeesaa jiru jedhan. Duulli qindaa'aan mootummaan naannolee Oromiyaa fi Amaaraatiin Oromiyaa irratti erga labsamee 7 ga'eeti jira. Mootummaan federaalaa raayyaa ittisa biyyaatiin qabdu keessaa walakkaa kan ta'u lixa Oromiyaatti akka bobbaasee ibsameeti jira. Duulli qindaa'aan kun poolisii humna addaa fi milishoota naannoo Amaaraa akkasumas garee shawar keessaa fannoo kan hirmaachisedha. Wallaggaa Bahaa kallattii Gojaam irraa riqicha Buree irraan Oromiyaatti ceesisuun ce'uun konkolaattota hedduutiin humnoonni naannoo Amaaraa gara Oromiyaa seenaa akka jiran jiraattonni himanii jiru. Humnoonni mootummaan bobbaase duula qindaa'aa gaggeessaa jiru kun bulchitoota gandaa caasaa mootummaa ta'an akkasumas namoota babbeekamoollee ajjeesaa jiru jedhe. Wallaggaa lixaa aanaalee bakka addaa Samarroo jedhamuu fi gandoota baadiyyaa aanaalee Jiituu, Laaloo, Asabii, Gaa'oo, Qabbee fi Ayiraa akkasumas magaalota aanaalee sochii waraana bilisummaa Oromoo keessa jiraniin kanneen Wallaggaa lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti argamanitti humnoonni mootummaan bobbaase kunneen badii guddaa dhaqqabsiisaa jiru jechuun jiraattonni himaniiru. Uffata poolisii humna addaa Oromiyaa kanneen uffatanis ta'e uffata federaalaa kan uffatan afaan Oromoo akka hin dubbannee fi jibbinsa eenyummaa hamaatiin namoota nagaa ajjeesaa fi hidhaa jiraachuu isaanii jiraattonni himan. Jiraattonni dubbifne sagalee keenya miidiyaa irratti hin dhageessisinaa haalli keessa jiru lubbuuf sodaachisaadha jedhan. Poolisii Oromiyaa fi dabballoota akkasumas hojjettoota mootummaa ajjechaa saba malee uummata nagaa irratti raawwatamu kana morman irrattis caasaa waboo maqaa jedhuun ajjechaa irratti raawwatamaa jira jedhu jiraattonni. Maddi keenya caasaa mootummaa ta'e nageenya dhuunfaasaaf jecha sagalee akka hin fayyadamne nu gaafate tokko akka himutti godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Canqaa jedhamutti poolisoota Oromiyaa ajjechaa uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru kan mormuuf yaalan irratti ajjechaan raawwatamuu himee jira. Godina Wallaggaa lixaa aanaalee kaabaa bakka addaa Samarroo jedhamutti bifuma wal fakkaatuun humnoonni mootummaa garasitti bobbaase namoota nagaa irratti ajjechaa raawwachaa jiraachuu kan himan maddeen keenya halkan edaa aanaa Ayiraa fi Yubdoo jedhamuttis hojjettoonnii fi milishoonni mootummaa hariiroo waboo waliin qabdu jedhamuun ajjeefamuu isaanii nutti himaniiru. Duulli qindaa'aan waliin ta'iinsa humnoota Amaaraa fi Oromiyaatiin taasifamaa jiru kun qumaara siyaasaa lubbuu uummataatiin taphachuu ta'ee jira jedhu jiraattonni. Humnoonni shororkeessitoota Amaaraa durumaanuu karaa ittiin uummata Oromoo duguugan barbaadan kunneen carraa argametti fayyadamuudhaan hawaasa nagaa dararaa jiraachuu isaanii yaaddoo itti ta'uu dubbachaa jiru. Aduun osoo hin lixne sa'aatii 11tti gara mana keenyaatti galla kan jedhan jiraattonni godina Wallaggaa lixaa poolisoonni duraan buufatanii turan buqqaafamuun humnoonni poolisii Amaaraa aanota adda addaa qubachaa jiru jedha. Waggoota 2 as humnoonni shororkeessitoota fannoo kan poolisii humna addaa Amaaraatiin deeggaramu godina Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu irraan aanaalee naannoo Amaaraa daangessan irratti haleellaawwan raawwatamaniin lubbuun jiraattota hedduu darbuus abbootii warraa 100,000 lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuun ni yaadatama.
Gaazexeessaan Maartiin Pilaawot gama isaaniitiin humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo fi bu'uura waraanichaa kan ta'e uummata balleessuu fi barbadeessuu ajjechaa jumlaa raawwataa jiru jedhe. Gaazexeessaan gaanfa Afrikaa fi Afrikaa kibbaatti dhimma walitti bu'insa irratti barreessuun beekamu Maartiin Pilaawot ajjechaawwan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiran hordofuudhaan xiinxala tibbana barreesseen humnoonni mootummaa odeeffannoo sobaa haala gaariidhaan diriirfame hordofuudhaan duula gurguddaa lama uummata nagaa irratti raawwataa jiru jedhe. Duulli jalqabaa waraanni mootummaa qubsuma waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf Oromiyaa dhiyaatti qabeenya uummataa gubuu fi ajjechaa jumlaa raawwatu yommuu ta'u, kan itti aanu lammaffaan yakkoota raawwataman kanaaf waraana bilisummaa Oromoo komatuudha jedha. Tooftaan Oromiyaa keessatti ajjechaawwan garaagaraa raawwatuu fi wabatti quba qabu kun ajjechaa humnoota mootummaatiin naannoo Gaambeellaa keessatti Oromoota qulqulluu irratti raawwatee fi godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti Oromoota irratti raawwate irraa xiyyeeffannoo hawaasa idil addunyaa naanneessuu fi jechuudhaan ibse. Miidiyaaleen mootummaa fi finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa ajjechaa kanaaf waraana bilisummaa Oromootti quba qabuun komataa jiru. Ajjechaa Wallaggaa Lixa Gimbii ganda toletti raawwatame kan humnoota mootummaa qabsaa'ota waraana bilisummaa Oromoo of fakkeessaniin raawwatamu barruun gaazexeessaa Maartiin Pilaawot barreeffamee hima. Gaazexeessaan Maartiin Pilaawot barruu isaa kana mootummaa waraana bilisummaa Oromoo fi dargaggoota Oromoo cabsuuf akka karoorfatee ifatti dubbataa jiru. Dargaggeessi mootummaan amma cabsuuf karoorfate dargaggeessa qabsoo inni taasiseen ministeera muummee Abiyyi Ahmad aangootti dhufeedha jedhe. Ajjechaa toletti raawwate waxabajjii 18 bara 2022 raawwate kaayyoon isaa guddaan odeeffannoo sobaatii waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessu akkasumas Oromoo fi hawaasa biroo gidduutti wal dhabdee facaasuu fi Oromiyaa irratti waraana labsuuf sababa barbaaduudha jedha. Barruun gaazexeessaa Maartiin Pilaawot ajjechaa Wallaggaa Lixaatti Gullisotti 3 bara 2020 raawwatames humnoonni mootummaa akka raawwate kan eeru barruun gaazexeessaa Maartiin Pilaawot yeroo sanis waraanni bilisummaa Oromoo qaamni walabaa qorannoo akka taasisu waamicha dhiyeessaa turuu ni yaadachiisa jedha. Siyaasaaf jecha hawaasa nagaa ajjeesanii qaama biraatti quba qabuun tooftaa bulchiinsaa Abiyyi Ahmad ta'aa dhufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ajjechaawwan raawwataman hunda qaamni walabaa kanneen akka Koominikeeshinii Mirga Namoomaa dhaabbata mootummaa gamtoomaniin seenee haa qoratu jechuun waamicha taasisuus mootummaan gama isaatiin waamicha kana hin raawwanne. Gama biraatiin embaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu Itoophiyaa keessatti wal waraansaa deemaa jiru hunda xumura itti gochuudhaaf biyyattiin marii akka filattu gaafachuu itti fufnee jirra jedha. Embaasichi ibsa Tiwiitara isaarratti baaseen ajjechaawwan kutaalee Oromiyaa garaagaraatti raawwataman lammiilee Itoophiyaa akka balaaleffatanis gaafateera. Kana malees sarbamiinsa mirgoota namoomaa qaqqabsiisaniif itti gaafatamni guutuun akka jiraatuuf Itoophiyaan akka hojjettuuf waamicha dhiyeesseera. Qaamolee wal waraanaa jiran dhukaasa dhaabuun rakkoo isaanii mariin akka furataniif waamicha hawaasa idil addunyaatiin taasifamaa jiru itti fufsiisuuf mootummaan Itoophiyaa waboo wajjin mariin ta'uu hin jiru jechuun waraana filatee jira. Gaazexeessaan Itoophiyaa Ababee Bayyuu erga hiriyyaan isaa Yisaw Shimallis qabamee guyyaa tokko booda hidhame. Guyyaa kaleessaa magaalaa Naayiroobiitti aangaa'onni Itoophiyaa gaazexeessaa Ababee Bayyuu fi miseensota pireesii hojii isaaniif qabaman hunda haal duree tokko malee gadhiisuu akka qaban koreen gaazexeessitoonni eeguroobii ibseera. Guyyaa irraa sa'a 10 baatii darbe kana jan 29tti dhiironni uffata siviilii uffatan qaama nageenyaa ta'uu isaanii ibsan Ababee mana isaa magaalaa Finfinnee to'annoo jala oolchuu isaanii namoonni dhimma isaa beekan lama maqaan isaanii akka hin dhaamne nu waliin haasaan yaaddoo nageenyaa kaasuun rakkoo keessa akka jiru himan. Ababeen gabaasaa fi xiinxala dhaabbata YouTube irratti hundaa'e Itiyoo Foorum waliin ta'uun akkuma yeroo san gabaasetti bulchaan dhaabbatichaa Yisaw Shimallis haala wal fakkaatuun hojjettoota nageenyaa uffata salphaa uffataniin erga to'annoo jala oolee guyyaa tokko booda to'annaa jala oolee jedha. Namoonni lama dhimma Yisaw kan beekan nu waliin haasaan aangaa'onni bakka gaazexeessitoonni lamaan jiran yookaan sababa to'annoo jala oolan hin ibsine jedhan. Gaazexeessaan Itoophiyaa Ababee Bayyuu torbaan tokkoof hidhamee jira. Callisni naannoo bakka inni jirutti kan nama dhiphisu yoo ta'u aangaa'onni mirga gaazexeessitootaa qeeqa qaban irratti fiiguuf duubatti akka hin jenne ergaa ifatee dabarsaa jedhan. Bakka bu'aan Afrikaa Saharaa gadi Muutooki Muumoo aangaa'onni Itoophiyaa warra Ababeen akka fedhetti hidhamuu isaaniif itti gaafatamummaa qabu akkasumas innii fi waahillan isaa Yisaw Shimallis osoo hin tursiifamin akka gadhiifaman gochuu qabu jedha. Ababeen magaalaa bulchiinsa Affaar Awaash Arbaa keessatti hidhamaa akka jiru himame. Kunis namoota hidhamtoota dhiyeenya kana gadhiifaman eenyummaan isaanii hin beekamne irratti hundaa'a. Itiyoo Foorum seenaa gaazexeessummaa qeeqaa kan qabu yoo ta'u Yisaw fi Ababeen waggoota lamaan darban keessa yeroo hedduu to'annoo jala oolaniiru. Walakkeessa bara 2020 takka yeroo torbaan hedduuf kaambii waraana magaalaa Awaash 7 kiiloo Affaar keessatti hidhamanii turan dabalatee kanaan dura barreeffamootaa fi gabaasa miidiyaalee baasee ni mul'isa.
Fuulli YouTube ituu afooriyu caamsaa 26 irraa eegalee gabaasa haaraa tokkollee kan hin maxxansine yoo ta'u namoota dubbisan keessaa tokko kan gartokkeen isaa yaaddoo nageenyaa ofii Abbabee irraa kan ka'e ta'uu dubbateera. Addatti immoo gulaalaa olaanaa Tamasgan Dassaalany caamsaa 26 to'annoo jala oolee Juulaay 4 mana murtii federaalaa mirga wabii kennameefii garuu ammallee to'annaa jala jira. Abukaatonni isaa akka gadhiifamu gaafachuun himannaa dhiyeessee jira.